بيقولوا لك هي سخايتني ولي مريتني تخيه إبرخا يا خنا هي سلة يا عبرات برباج سايتوي إيه خبر شمبرون قولوا مال قبدي يتن قولا قبدي قولا هي سلة قولي شو قبدي لا إيه قامك أتي مريها داديرو جيل خنا هي سلة جيل بران نبرباج سا يا خنا هي سلة يا بران نبرباج سا مريها دا رو الرجوتوف تجمع السياسة تجمع دينك تجمع حواسهم ماذا تامنتا تنافل لي ملخا يدا بلي سمان أراكيلو في شافي خيسان شريلو في تجرت بلي سمان درا حتى في درية سنقول بايو تانا إيه خلام بلودي دوي توي إنواتو خخلي سميلك إساني خايو إسان قديد دانيرا خاربيتي إسان قبا في أميهانا خاربيتي إسان هي يوم ساجو لفا مغاري سارتيسي food safety net dan jirata itu sanu sarira da bani jirara samich abbachu gawa dorsis abbachu gawa roro abbachu gabti adichan abbachu gabti enyun durriye ganda aradale te sambucha jirtun khalaf ramu hochu idan deisani seri ammatu sani khanada dubbin gari bekan abbawun qabtu أجيتشان هندينو شمالي سبديسا براد أفتي سينا يتوي أجيتشان هندينو أبي أحمد براد أفتي سينا غارينا تشوت تلفمتي يتوي إبرغا تاچي تلفمسان فرادوكا I think if one fakati تاچي تلفمتسان إفرادوكا ميغا قبط إبرتي سيدا برا إردي بني بالي تنالي بالي نغينيا بتروبا روبانغالا بالي ترى تبيتي المرة أبتي دبرتو تتيسو تبليسو ما ديسو تميسو ما ديسو تم مالي سنيه مغا بالي فانتسي جيتو ربي سنيه فاقولو بغي رافتن على لرا بغا ركرت ولتو لفتني نيجرا نفتنيو تاجتني يجويه إرا حفني نيجرا أكا خيساني نميتي أكا واقع ناس جين يتون تلو وانقودو دا تناقلني واقع هاتو إيقا مري تنالي مري بيتي مري مرتيق عبدوها قولو مري بيتي ريفولوشن واجد جيرو مري بيتي ولي لفوق أفهمتي ولي لفتني مريتني مري قدوم فتني قمرة غرق دومتي مري سنج إيسفتو واقع يرو تاسسنا تناقل عجن بيقى شبوان نقبر دي بفنا أموغا أودا وترجلت اللي رابادوري أركو بربانا يتوكي كابين إفكادرين هاgan مالي نقولو ددباني يتوكي تن هرقي بهاداتي أتي ولو دي بفتي جرا قدان غرادونا دي بيجرا قدان أكرمت اللي أودان بليسيدا بسيلة دي بيجرا أتين بكتا كتين أفتها قوبان نفقاتي تراس خاربي بيتي أباتي أقولو شابوران وخاهم ميماتو دي ماجرا كاكا عبد الله جنبو كاكا بقلا دوانو كاكا ندي غمدا ديرا كتي كيسا بهيكا قربوتي مقامو كاكا بوتما هوات نيرو لكاي في أقوتا كاكا ليني سوديجا ورنا كليسا قرتي harkaani ubaani bullu lubaamu la jedhee lumbuu fiige kagartee gaafa sawwaanni dalagisi maruu keessan deemu nanta arsi kalee wanni siin beekan gootummaa malee hattummaami arsi wanni kalee siin beekan takka waaqoo guutuu takka Huseen Budhee takka jeneraal Aliyyi Jirrii dhiira akkasii si keessaa bahe kakkaa Adam Saantoo kakkaa Abdullaahii Ganamu كاكا بقلا دوانو كاكا ندي غمدا ديرا كتي كيسا بهيكا قربوتي مقامو كاكا بوتما هوات نيرو لكاي في أقوتا
Egaa deebinee baga saniin gayyannaa obboleen keenyaani. Qabxiin biraa gaa Saawud Arabiyaatti oduu gaddaa achiraan dhufteerraa namni 2 dabree ajjeefamanii jiranii. Du'aan murtiin du'aa san irratti raawwatamtee jirti. Torbaan kanallee nama 3 achaa jiranii gaa namni isaanii dubbatu aloonno eenyu isaanii dubbata rabbi isaanii haa dubbatu meennaa jechuudha. Hamad Denyu iyyaa jira gara mootummaa Itoophiyaatiin haga ammatti deebisaa takka dhagarre deebisaa miti gaafii nagarre jechuudha. Embaasii gamas jirullee dubbisuudhaaf yaalii goonee odeeffannoolee barbaanne waliigalatti ijoolleen amma taaftees gaa beektee abluma eeggataa jiranii jechuudha. Atiink mee sagalee shabboonni qabana fakkaata gabaasaa gara Suudii irratti dhiyaadha. Roni parlament Itoophiyaa keessatti galanii nuuyyadha nuti badhaasanii laakaa fi uummanni afaan kiyya kana nadhaga uummanni Itoophiyaa hundi nuti wayita tuunu Oromoo yookiin Amaara Tigiree jedhanii hojjeessu hin jiran Itoophiyaa maqaa jedhu hojjeessu jedhanii nuti akkuma reema obboleessi keessa hin jedhe yoo tuunes lubbuu takkatti hin tuuna garuu immoo biyya Itoophiyaa san maqaan badaa waan jiruuf saffisaan akka qaqqabdan barbaanna uummanni Itoophiyaa hundi sabni Oromoo bal'aan keessattuu namni afaan kiyya kana nadhageettan nudhaqqaba du'aaf deemaa jirra hanga ammallee warroonni amantii hundumtuu waaqa amantii keessan qabdan abbootiin amantii hundi waaqa keessan nuu kadhadha ka islaamas rabbi nuu kadhadha du'aa nuu godha warroonni kiristaanas akkasumas waaqa nuu kadhadha hundumti keessanuu rabbi akka nuu kadhattan barbaanna ka dandeettan kun humnaan nu gargaara yaadaan nu gargaara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بليان أورمو دائما إثيوبيا را خمبية خيسة جتني خمبية لا جت مر سين سنو ورن دابيله برغوتو دابيله 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 على الرابكوتا تركمتن كنت سنو نتيلمان أورمو لمان إثيوبيا دا خن أمارن جنة أورمو جنة زوالين جنة هنتي رينيا مرتبة كركا جدا إسماعيلنا كسمة سبا ولين فيله تقوم على مي إثيوبيا دي تقوم على مي زوالين دين ولتي ونداواتي ركون تنور دابن دوا من ماتي انتونيتو اجرا ركو خانو قضيه خانو اذا مرتين وانا اللي تين اجيرني اجي فما جرا من ما كنت اللي دوا كمل ذات ما جرا تبدي تشابو بكجتني دا كلوني جبان من غير هون دينو كيف تركم تني جنو بكجتني تمسنو كانوا ثم تلي تمسنو تادي بانو غدادا موتما اللي كچل سي مسلال انكم غيار راديو مجراوان تي نو ديرمتا سنجنا ومن غوانو رادا بدين كبو من سناجران من كني سربيت سيستم من ساجران كتما إثيوبيا متفرق فرد كني ينور دي يتقدرنا ده باكاچو من تشالت رسول ولكن يتراجر ملك يسترالف النبار እንደው ይረሳቸው አናውቅም ኧረ ባካችሁ ድረሱልን ያው ዛሬ የሚወጡ አድሮቹን በሽማሊያን ባካችሁ ድረሱልን ድምጽ ሆነን ያን ድምጽ የሰማ ሁሉ በኦማር ራይቶ ላይ ዓለም አቀፍ ህግም ያለ ሆነ ኧረ ባካችሁ ድረሱልን እየሞትን በየቀኑ እየተጣራን እየሞትን ነው ግማሹ እያበደ ነው ባካችሁ ድረሱልን የመንግስት ያለ ባካችሁ ፈጣሪን የፈራችሁ ሁሉ ባካችሁ ድረሱልን በየቀኑ እየተገደሉና ባካችሁ ድረሱልን እያለ ድምጻችን ባካችሁ አስተላልፉልን መንግስት ሲመጣ ፈራሮቹ ያለው ህዝብም በድንጋጤ የሚታመመው ህክምና የለም ደጋሪ ማውጣት በሚገሉ ሰዓት ደም እየቀዱና ሆላልት እየወሰዱ ስለሆነ ባካችሁ ድረሱልን እኛ ምን እንደሚያረጉን አያውቁም ባካችሁ ድምጽ የሰማችሁ ሁሉ ላይክ እና ሼር በማድረግ ባካችሁ ተባበሩ ለመንግስት የኢትዮጵያ መላው ህዝብ ይሄን የሰማ ሁሉ ውጭ ያለም ሀገር ውስጥም ያለም ባካችሁ መንግስት አካላቶች ሆናችሁ ባካችሁ ይሄን ድምጽ የሰማችሁ ሁሉ ባካችሁ አየ मैं नुti amma ijoollee madhiyoota nagartanii sinitti iyyachaa jirtu sanii agarraatitti wanta sunurraa hin dhaabbanne uummanni biyyattii rabbii keessanii jedhaa nu dhaqabaa uummanni Oromoo bal'aa nu dhaqabaa nurratti hin callisinaa rabbii keessanii jedhaa nurratti hin callisinaa dhumne uumaatii keessa jirra uumaatii ulfaataa daangaa hin qabne keessa jirra namni nu biraa guuramu jira guyyaa mara qalamaa jira har'allee kunoo qophaa'ee
qophii irra jiranii galgala kana borusuu fi ajjeesuudhaa fi waan kana ta'eef sagalee nuu ta'a. Gabaasaan tunis gara Suudiraan nu dhufte boleen keenya haaduu fuuluu rabbi itti haa tolu maatii isaatii fi nuun daawugaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun thumma inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jajjabina walii hawwinaa jechuudha. Muhammad Andeessaniin warra hafee baraaruu gara sagantaa keenyatti dabar. Qabdi itti aantu keessatti Hassan Sheikh Mahmud dhiyoota Kaayiroo ture. So akkana jechuun waliigalteen Ankaraadhaa tan Abiy Ahmedii fi pirezidaantii biyya Itoophiyaatii fi Somaaliyaa jidduu Dr. Abiy Ahmedii fi Hassan Sheikh Mahmud jidduu taate waan beeytee hafte fakkaatti jechuudha. Waan abbaa immoo waliigalteen san fashaltee gaafin jirtu eeganni masjid dhaqee waliigaltee sanii fashaltee moo san dura san gaammaduu addan baafanne haa taatu ammoo waliigaltee san irratti masrii hojii mari'atee eega fixate booda Hassan Sheikh Mahmud gara beeytee Turkiidhaa dhaqee jechuudha. Gara Turkiidhaa dhaquu wanni agarsiisu maaliif waliigaltee Turkiin qopheessite san anaa miti mala himachuudhaaf dhaqee fakkaata dura beeytee gamnatee dhaqee ani waliigaltee san hin cabsine namni waliigaltee san cabsee Itoophiyaadhaa tanaafin beeytee masrii dhaqee beeytee achi dhaquun isaa waan ajaa'ibaati. Mootummaan Itoophiyaadhaa toogaa gara Turkiidhaatti ni deebitu Turkiinoo waliigaltee sanii ni baraarti won baraartu we'll see garuu it seems to be too late jechuudha. Too late fakkaata. Masriin egaa eebba beeytee hidha mormor kanarratti isinis gaa sossohaa jirti jechuudha. Wani masriin deebitee jirti. So waliigalteen akkanatti wanni irratti ifaajjee Turkii irratti ifaajjee waan beeytee hanqate fakkaataa jechuudha. Amma hariiroon Turkiidhaatii fi Somaaleellee yeroo dabresa irra amma irra jabduudha. Atiin waliigaltee gaazallee waan fixatan na fakkaata. Gaazallee mul'ate maybe baasuudhaa fi kanaaf ilaa hoggaa jaarraa 10 takka irraa fudhachuun isaa ni mala. Haa ta'u ammoo hariiroon diinagdeedhaatii fi ji'oopolitiksiidhaa tan waliigaltee jabduudhaa isaan jidduu jira jechuudha. Waliigaltee jabduudhaa jira. Tabira ajaa'iba taate keessa atiin shabboomee kaniisi erga tokko ni qabda. Hassan Sheikh Mahmudii fi pirezidaantiin beeytee Turkiidhaa harka wal fuudhan tokko jira. I think gura khiyataatun beeku afaan Oromooti isa dubbise na fakkaata jechuudha. Akkam jeeta harka fuudheen jechuudha. I'm good yaa wanni isaa Sheikh Mahmudii dhiroo afaan Oromoota dhagee qabaahi wanni jettu kallee gura keessana dhufte jechuudha. Meegaa seen irratti isaanii wasimatu qophiidhaa shabboosiif. Khaansi ergeo. Hayatana sagar man birakhun gara beeytee Iskandar Naggaatti ogaada chaane Iskandar Naggaadhaa gara biyya beeytee biyyarraa bahee jira jaarsummaa Ameerikaa fi Itoophiyaan qindeessaa Itoophiyaa fi Iskandar mootummaa Itoophiyaatii fi hogganaa garee faannoodhaa Iskandar Naggaa wajjin qopheessitee irratti argamuudhaaf biyyarraa bahuu isaanii gabaasan achirraa dhuftee ni mirkaneessiti. Akkuma ammaan dura oolaa fi amma waboo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti Zanzibaarii fi Taanzaaniyaatti bakka jaalmarroon lammaffaa argame sanitti haduraa sanii jila Dr. Bantiin, Dr. Tahaa fi Professor Muhammad Hassan fi jaal Gammachuu Abbooyyee fi namoonni biraatti gaachirratti argaman san teessuma akkasiisan Ameerikaan qindeessitee meegaa gara marii sossoonaa jiranii marii san gamaal qabattee baati akkuma achirraa gabaasan nu geessetti isanii gabaafna.
gara Tigraay togaada chaane gara Tigraay ammallee sochii siyaasaadhaa deemaa jirti sochiin deemaa jirtu keessa warri Tigraay qaama jidduu kana jiru harkisaa jiran so hada harkisuu keessa jiran jechuudha warri Shaabiyaadhaatii fi warri beeytee wanni gargaaran Shaabiyaa fi Faannoo gargaaran harkisaa jiranii mootummaa naannoo Tigraay kan jira Taaddasa Waradaatiin hogganamtu namuu gara ifitti isa harkisaa jira gareen taanis garee Geetaachoodhaatii fi garee TDF irraa bahan isaanis isa harkifataa jiranii daayinaamiksiin jara sadeenii jidduu jiru kuni Taaddasa Waradaadhaa jidduu taa'ee addaan dhooku jira jechuudha. Garee Dabratsiyoonii fi garee warra TDF keessaa bahee fi Geetaachoodhaa adda dhookaa jira. Hagam takka addaan dhookee danda'a. We're not sure. Haa taatu immoo waraanni TPLFidhaa sossohee jira gara daangaa Anfaritti bakka garii walitti dhukaasaa jiranii jaarsummallee jidduu seentee jirti. Sinodosi membara salama haju Tigraay Abiy Ahmed jintaaya haasawuudhaaf beete ibsa miidiyaadhaaf kaleerratti mirkaneessanii jiranii xaliyaa akkamittillee peejii 8dha TPLF irraa gara international community barreeffamellee tabaatee jirti waliigalatti sinodosiinis qaamni siyaasaatis lolli khawuf deema lolli khaaso ammoo nuti miti dhibbaan mootummaa Itoophiyaa nu dhufaa jirtu abdii nu kutachiisaa jirti jechaa jiranii laata abbootiin amantaa tuni gara Finfinnee ni dhufanii yoo dhufan taate Abiyyiin taa'ee wajjin haasawaa yoo haasawoo maal waliin murteessanii gabaafatanii kan jiru gaachirraa oduun nu geessisanii gabaafna gaatarraa wanni qabanee dhiyaanne hagana irra deebiidhaan jila ammayyaa beetee gadaa Sikoo fi Maddoodhaa lixaarsii dhaddacha guutaa Laangaanoodhaa kamirkii akka ta'u abdii guddaa qabna beetee baga isaanii jechuu barbaannaani haafes ka yoo Rabbiin fadhee gabaasaan tuni akkuma wal jalaa nu geessuuni xumura jila kanallee yaa'ii kanallee isa hubachiifna ilmaan ayyaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadhaa galatooma akka qophii kana fakkaattu walii dachaanutti nagaa waaqaa keessanitti thank you.